Yooyyaa ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha bakkuma jirtanitti nageenyaa fi fayyaa jaalalaa fi gammachuu guddinaa fi badhaadhina isiniif hawwa har'as viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan ilaalu dhaggeeffattoota kan koo sababoota baatirii bilbila keessanii fixuu danda'an keessaa 10 qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa baatiriin bilbila keessanii sababa adda addaatiin daddafee isin jala dhumuu ni danda'a. Sababoota kanneen keessaa murteessoo isaan ta'anii fi isaan cimoo ta'an 10 qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa sababoota kanneen yoo kan beektan ta'e baatirii keessan qusachuu ni dandeessu jechuudha. Baatiriin keessan daddafee akka isin jala hin dhumne gochuu ni dandeessanii. Egaa namoonni baay'een yeroo baay'ee kan rakkatan sababa baatiriin bilbila isaanii daddafee jala dhumuudhaan isaan rakkisa. Sababoota kanneen yoo kan beektan ta'e immoo sababoota baatiriin bilbila keessanii ittiin dhumuu danda'an keessaa murteessoo isaan ta'an ni beektu jechuudha. Egaa warroonni bilbila qabdan baatiriin bilbila keessanii sababa maaliin dhuma akkamitti dafee isin jala dhumuu danda'a? Furmaanni isaa hoo maalidha wanta jedhamu viidiyoo har'aa keessatti kan ilaalu ta'a. Egaa walumaa galatti sababoota baatirii bilbila keessanii fixuu danda'an keessaa 10 qabadhee isiniif dhufee jira. Kurnanuu ni ilaalla. Egaa sababoota kanneen yoo beektanii fi wanta nama isinitti agarsiisu kurnan kana yoo kan sirreessitan ta'e baatiriin bilbila keessanii akka isin jala hin dhumne gochuu ni dandeessanii. Baatiriin bilbila keessanii dachaadhaan akka turu gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in dhaggeeffattoota kan koo warroonni TikTok fi Facebook irratti na daawwachaa jirtan viidiyoo kana kan argattan YouTube kan koo irratti YouTube kan koo argachuu yoo barbaadan immoo Sof Umar app jettanii yoo search gootan salphumatti ni argattu. Warroonni TikTok irratti na hordofaa jirtan immoo profaayilii TikTok kan kootii cinatti mallattoon yookaan aayikaniin YouTube dha jirti. Ishee san tuquudhaan gara YouTube kootti salphumatti isin fudhata achirra seentanii daawwachuu ni dandeessu. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in dhaggeeffattoota kan koo warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akkasin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like fi share gochuun dagatinadha. Like share godhachuu hin irraanfatina isin jechuu barbaada. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nafaana tura. Baatiriin bilbila keessanii dachaa lamaan akka turu yookaan dafee akka hin dhumne sitingiiwwan sirreeffachuu qabdan 10 isinitti agarsiisa. Sitingiiwwan kanneen kurnan yoo sirreeffattan baatiriin bilbila keessanii dachaa lamaan yookaan akka turu akkanumallee dandeettiin isaa akka dabalu ni godha jechuudha. Sitingiiwwan amma isinitti agarsiisu kanneen kurnan sirreeffachuudhaan dandeettiin baatirii keessanii yookaan baatiriin keessan dafee akka isin jala dhumne gochuu ni dandeessanii. Tokkoffaa irratti kan argamu akkana qabdanii sitingii bilbila keessanii seentu. Ergasii immoo bakka search barii kanarratti location jettanii ni barreessitanii yookaan immoo akkana gabbuutanii jechuudha. Sitingii location jettu kana ni barbaadanii location ishee jettu kana keessanii seentan. Ergasii immoo improve accuracy ka jedhu jira. Improve accuracy ka jedhu kana kilik gootan. Egaa akkuma amma asirratti argartan wantoota lama isinii fida. Wi-Fi scanning ka jedhu fi Bluetooth scanning ka jedhu. Isaan kunniin lamaan on ta'anii yoo haala kanaan isinii dhufan isaan kanneen lamaan iyyuu off godhaadha. Bifa amma isinitti agarsiise kanaan off godhaadha. Sitingiiwwan kunniin lamaan yeroo hundayyuu bilbila keessanii yoo cuftanillee Wi-Fiin bilbila keessanii irratti scan godha background irratti akkanumallee Bluetoothiin scan godha background irratti isinitti hin beeksisu garuu background irratti scan waan godhuuf baatirii bilbila keessanii isin jala fixa wanta kana ammuma sirreeffadhaa. Lammaffaa ammas sitingii bilbila keessanii seentu itti aansitanii akkana keessa gabbuutan jechuudha. Baatirii in the device care sitingii jedhu jira. Baatirii in the device care sitingii jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii ammas baatirii bakka jedhu kana argaa jirtan jedhee yaada. Baatirii bakka jedhu kana irratti kilik gootan. Itti aansuudhaan akkana gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma asirratti argattan power saving mode ka jedhu jira. Ishee kana off taatee yoo jiraatte on gootan. Bifa amma argaa jirtan kanaan haala kanaan on gootanii off taatee yoo dhufte on gootan jechuudha ishee kana. Egaa sitingii kana on godhachuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuu ni dandeessanii. Karaa biraatiin immoo sitingii kana akkamitti akka argachuu dandeessanii sitti agarsiisu akkana qabdanii bilbila keessan gad harkiftanii. Ergasii immoo akkanatti dagaletti dabarsitan akkuma argartan akkana dagaletti dabarsitanii power saving mode ka jedhu jira. Power saving mode isa kana akkanatti baddee jiraatte akka iftu gootu jechaadha. Bifa kanaan yeroo kana baatirii bilbila keessanii isiniif qusataa jechuudha. Sadaffaa ammas sitingii bilbila keessanii seentanii itti aansuudhaan connection ka jedhu keessa seentan akkana gabbuutanii ammas dhaggeeffattoota kan koo more connection settings ka jedhu jira. More connection settings ka jedhu kana kilik gootan. Akkuma amma asirratti argartan nearby device scanning ka jedhu jira. Inni kun haala kanaan yoo taate haala kanaan dhiiftan off gootanii jechuudha. Garuu isheen kun on yoo taate off gootan haala kanaan jechuudha. Off gootan yoo bifa kanaan on taate isin yoo dhufte off gootan. Sitingii kana sirreessuun baatiriin keessan background irratti akka hin hojjanne godhuudhaan dandeettii baatirii keessanii akka dabalu godha jechuudha. Kana qofaa miti raamiin bilbila keessanii illee qusachuun dandeettii bilbila keessanii akka dabalu isiniif godha. Itti fayyadama. Afraffaa irratti kan argamu baatiriin bilbila keessanii daddafee akka dhumu wantoota godhan keessa
inni kun bakka guddaa kan qabatudha. Kanaafi wanta sirreeffachuu qabdanidha. Akkamitti akka sirreeffatan settingii kana isinitti agarsiisa. Ammas settingii bilbila keessanii keessani seentanii akkana keessa gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii battery in the device care ka jedhu jira. Isarratti kilik gootan. Ammas akkuma asirratti argattan battery ka jedhu jira. Battery ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ittaan suudhaan akkana gabbuutanii egaa akkuma argattan bifa giraafiitiin battery keessan hammam akka itti fayyadamtan isinii fida. Isa kanarratti okeetan giraafii kanarratti okeetanii. Ergasii haala kanaan isin dhufa bakka jalqabaa kanarratti sa'aatii 24 keessatti aappiiwwan bilbila keessan irraa baatirii itti fayyadaman isinitti agarsiisa background irratti fi active yeroo ta'an jettan jechuudha. Last 7 day kan jedhu kun immoo akkuma argattan kan guyyaa 7 baatirii keessan irratti aappiiwwan fayyadaman isinitti agarsiisa. Isa jalqabaa kanarra guutanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa bifa kanaan aappiiwwan hundayyuu isiniif fida jechuudha. Aappiiwwan kanneen keessaa immoo background irratti baatirii keessan kan isin jalaa fixu isa kamii ka jedhudha. Fakkeenyaaf TikTokiin background irratti sa'aatii 4 fi daqiiqaa 55 na jalaa fudhatee jira jechuudha akkuma argattan. Kanneen keessaa garuu kan baay'ee fudhate maalidha ka jedhu isin ni ilaaltu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan KineMaster background irratti sa'aatii 4 fi daqiiqaa 49 itti fayyadame jechuudha. Isa kana sirreeffachuudhaaf hundayyuu bifuma ammaan isinitti agarsiisu kanaan kan background irratti yeroo baay'eedhaaf access godhuudhaan baatirii keessan isin jalaa fixan aappiiwwan filattan jechuudha. Bifa kanaan bifuma amma isinitti agarsiisu kanaan hundaa sirreeffachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf KineMaster irratti okeettanii ergasii immoo dhumarratti limit usage ka jedhu jira. Limit usage ka jedhu kanarratti kilik gootan. Bilbila tokko irratti bifa kanaan isinii fida. Bilbila tokko irratti immoo not limit ka jedhu dhufa. Not limit isa jedhu san tuqxan jechuudha. Warroonni haala kanaan isinii dhufin warroonni haala kanaan isinii dhufe immoo isaan kanneen lamaan keessaa tokko filattu. Fakkeenyaaf put to sleep ka jedhuu fi put in deep sleep ka jedhu kana kanneen lamaan keessaa tokko kan filatan. Fakkeenyaaf put to sleep ka jedhu kana filadhee jira. Haala kanaan aappiiwwan background irratti bilbila keessan irraa baatirii access gochuudhaan baatirii baay'ee isin jalaa fixan haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii. Akkuma asirratti argitan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo KineMasteriin kan koo background irratti sa'aatii 4 fi daqiiqaa 49 background irratti ni hojjeta jechuudha. Bilbila kan koo irraa baatirii bilbila kan kooti irraa kan fudhatu jechuudha. Egaa kan hundaatu haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii. Shanaffaa ammas settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii akkana keessa gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo appis ka jedhu jira. Settingii appis jettu kanarratti kilik gootanii bilbila tokko irratti immoo appis and management jedha. Bilbila tokko irratti immoo appis and notification jedha. Garaagarummaa qaba jechuudha wanti kun. Kanaafiyyuu appis isa jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argattan aappiiwwan bilbila keessan irratti argaman hundaa isinii fida jechaadha. Aappiiwwan kanneen hundayyuu tokkoon banuudhaan wanta nama isinitti agarsiisu kana ni sirreeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf aappiiwwan kanneen keessaa fakkeenyaaf blockchain kan jedhamu kana qaban bilbila kan koorraa isin hundayyuu tokkoon bantanii haala amma isinitti agarsiisu sirreeffachuu dandeessanii blockchain isa jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkana keessa gabbuutan jechuudha. Baatirii kan jedhu jira. Baatirii kan jedhu kanarratti kilik gootan. Akkuma asirratti argattan allow background activity kan jedhu jira. Inni kun bifa kanaan on ta'ee yoo jiraate off gootan. Bifa amma isinitti agarsiisu kanaan on ta'ee yoo jiraate off gootanii bifa kanaan sirreeffachuudhaan aappiiwwan hundayyuu bifa kanaan sirreeffachuudhaan background irratti aappiiwwan hundinuu baatirii akka isin jalaa hin fixne isin qarqara. Background irratti yeroo baay'ee bilbila keessan yeroo isin itti fayyadamnetti aappiiwwan kunneen bilbila keessan irraa background irratti baatirii bilbila keessanii ni fixu jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaadha. Jaaffaa ammas settingii keessanii seentanii ammas keessa gabbuutan jechuudha. Lock screen jedha. Lock screen kan jedhu kana keessa seentanii bilbila tokko irratti immoo home screen and lock screen jedhee isin dhufa. Settingii kun yookaan immoo bakka search bar kanarratti lock screen jettanii yoo barreessitan salphumatti ni argattanii lock screen isa jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkana keessa gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo always on display kan jedhu jira. Isa kana off taatee dhufti on godhattan. Isa kana on godhattan jechuudha bifa kanaan. Off taatee bifa kanaan isin dhufti on godhattan. Egaa isa kana sirreeffachuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuu ni dandeessanii. Torbaffaa irratti ammas settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii ammas display kan jedhu kana keessanii seentanii display ishee jettu kana keessanii seentan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo light in the dark kan jedhu jira asirratti dark irra godhatan jechuudha. Akka gurraacha'u jechuudha. Bifa kanaan akka amma argattan dark irra godhatanii yeroo kana iskiriiniin bilbila keessanii gara gurraachaatti waan jijjiiramuuf baatirii bilbila keessanii baay'ee isin jala hin fixu jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in ija keessanis isin jala miidhuu hin danda'u jechaadha. Ifni bilbila keessanii haala kanaan isa kana dark irra godhachuudhaan sirreeffachuu ni dandeessan. Saddeettaffaa irratti kan isinitti agarsiisu settingiin kun yeroo baay'ee bilbiloota Samsung ta'an irratti argama. Isa kana sirreeffachuudhaaf settingii bilbila keessanii seentu. Ergasii immoo gara dhumaa irratti gad dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii gara dhumaa irratti gad dhuftanii accessibility kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo visibility in the enhancements kan jedhu jira. Visibility in the enhancements kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo high contrast zoom kan jedhu jira. High contrast zoom kan jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa yeroo hundayyuu isaan kanneen keessaa isa yellow ta'e kana ni filattanii.
Egaa erga filattanii booda immoo apply gootan jechuudha. Akka kanatti akkuma argartan apply bakka jedhu kanarratti argartan jedhee yaada. Apply gootanii warroonni kanaan dura download hin godhin download gochuu duraan dursitanii hin dagatinaadha. Warroonni download gootan immoo haala kanaan apply yeroo gootan hanga 100tti isiniif laakkahee iskiriinii bilbila keessanii gara gurraachaatti akka jijjiiramu isiniif godha. Kanas itti fayyadamuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuu ni dandeessanii. Egaa bifuma amma argartan kana jechuudha gara gurraachaatti isiniif jijjiira. Haala kanaan bilbila keessan irratti baatirii keessan qusachuu ni dandeessanii. Saglaffaa settingii saglaffaa sirreeffachuudhaaf ammas settingii bilbila keessanii keessan seentu. Ergasii immoo display settingii jedhu kana keessan seentanii. Ergasii akkana keessa gabbuutanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo screen time out kan jedhu jira isa irratti kilik gootan. Ergasii immoo sekendii 15 kan jedhu jira sekendii 15 ni filatan jechuudha. Sekendii 15 30 daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 jechaa deema. Haala kanaan sekendii 15 ni filatan jechuudha. Kanneen keessaa jechuudha sekendii 15 filatanii. Egaa isa kanas yeroo filatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan itti fayyadamu yoo dhaabdan yookaan harkaan tuquu yoo dhaabdan jechuudha. Sekendii 15 keessatti iskiriiniin isaa ni cufama jechuudha. Yeroo kana baatirii bilbila keessanii isiniif qusata. Kurnaffaa argachuudhaaf ammas settingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii immoo sounds in the vibration kan jedhu kana keessanii seentanii. Ergasii ammas akkana keessa gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo system sound in the vibration control kan jedhu jira. System sound in the vibration control kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii isaan asirratti argaa jirtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isaan kanneen hundayyuu off gootan jechuudha. Isaan asirratti argartan hundayyuu off gootan ifee yoo jiraate ni balleessitan jechuudha. Isa kanneen isinitti agarsiisu. Inni jalqaba yeroo bilbila keessan touch screen bilbila keessanii tuqxan sagalee akka agarsiisuuf kan isin gargaarudha. Inni lammaffaa immoo iskiriinii keessan lock gochuudhaaf yookaan unlock yeroo gootan jechuudha. Iskiriiniin bilbila keessanii cufu sagalee akka dhageessisuuf isin tajaajila. Inni sadaffaadha chaarjingii kan jedhu jira jechuudha. Chaarjingiin kunillee kan isin tajaajiluuf yeroo isin bilbila keessan chaarjii irra gootan bilbili keessan sagalee akka agarsiisu kan isiniif godhu isaan asirratti argartan kun hundinuu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yoo balleessitan sagalee qofa bilbila keessan irraa dhabdan malee wanni tokkoyyuu miidhaa isin irraan gahu hin jiru jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isaan kanneen off godhachuudhaan settingii kana sirreeffachuudhaan baatirii bilbila keessanii qusachuu ni dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo settingiiwwan hanga ammaatti isinitti agarsiise kana yoo kan sirreeffatan ta'e baatirii bilbila keessanii qusachuu ni dandeessan jechuudha. Baatiriin bilbila keessanii salphamatti isin jalaan dhumu dachaa lamaan akka isiniif hojjetu gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee dandeettii baatirii bilbila keessaniillee ol dabala jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo isaan hanga ammaatti isinitti agarsiise sababa baatirii bilbila keessanii fixuu danda'an keessaa isaan ciccimoo ta'anidha jechuudha. Isaan kanneen Google irratti sarchii yoo gootan sababoota kanneen salphamatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Isaan kunniin murteessaadha jedhamee kana Google irra kaa'ame sarchii godhee waan argadhee asirratti qabadhee isin dhufe. Isaan kanneenii gaditti immoo dabalataan wantoota tokko ammoo anam isinitti agarsiisu. Jalqaba settingii bilbila keessanii keessanii seentanii ergasii immoo akkana keessa gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baatirii in the device care kan jedhu kana keessanii seentanii ergasii ammas baatirii kan jedhu kana keessanii seentanii ergasii ammas more battery settings kan jedhu kana keessanii seentanii ergasii isa jalqaba argaa jirtan adaptive battery kan jedhu jira argaa jirtan jedhee yaada. Isa kana yeroo hundayyuu on godhatan bifa kanaan jechuudha. Kana off ta'ee yoo jiraate isa kana on godhatan jechuudha. Egaa inni kunis baatirii bilbila keessanii isin jalaa fixa jechuudha. Asuma settingii keessa osoma jirtan jechuudha. Inni biraa immoo notification kan jedhu jira asirratti argartan jedhee yaada. Notification isa jedhu kanarratti kilik gootanii egaa akkuma asirratti argartan appiin hundi asirratti argama jechuudha. More yoo jettan appiiwwan hundayyuu isinii fida. Egaa appiiwwan kanneen keessaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kan notification yookaan beeksifni akka isin bira hin geenye kan barbaaddan yoo jiraate off gootan. Fakkeenyaaf lark player kan jedhu kana ni balleessa. Weather kan jedhu haala qilleensaati waan ta'eef ittiin fayyadamu yeroo baay'ee isa kanas ni balleessa. Imo maal kanneen hin balleessinaadha. Sababni isaas namni tokko meesheejii yoo isiniif erge bilbila keessan irratti isin hin beeksisu jechuudha. Kanaafiyyuu isaan balleessinaadha. Isaan ittiin fayyadamne appii ittiin fayyadamne qofa off godhaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isa kana jechuun notification bilbila keessan irratti yookaan beeksifni bilbila keessan irratti akka isin bira hin geenye isiniif godha. Kana jechuun namni tokko meesheejii yoo isiniif erge yookaan beeksisa adda addaa meesheejii adda addaa yoo isiniif erge akka isin bira hin geenye isiniif gochuudhaaf isin gargaara jechuudha. Dabalataan immoo dhaggeeffattoota kan koo yeroo hundayyuu bilbila keessan cuftanii yeroo keessaa baatan appii hundayyuu cufaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf akkanatti yoo qabdan argaa jirtan jedhee yaada. Isaan kanneen hundi banaa jiran jechuudha. Background irratti sarchii ni godhan. Yeroo hundayyuu bilbila keessan keessaa yoo baatan isaan kanneen balleessuudhaaf akkuma asirratti argartan close all kan jedhu jira. Isa kana nuti fixan jechuudha. Isa kanas sirreeffachuudhaaf isa fixanii sarara sadii yookaan bilbila tokko irratti sarara lama isa kana kilik gootanii ergasii haala kanaan isin dhufa jechuudha. Appiin kun hundumtuu banamee jira jechuudha. Kanneen balleessuu yoo barbaade immoo close all kan jedhu jira. Close all kan jedhu kana kilik gochuudhaan appii hundayyuu bifa kanaan cufaadha yeroo keessaa baatan jechuudha. Egaa wantoota hanga ammaatti isinitti agarsiise kana yoo sirreeffattan baatiriin bilbila keessanii dandeettii isaa akka dabalu ni gootanii baatiriin bilbila keessanii illee yeroo baay'eedhaaf yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajilu gochuu dandeessanii. Egaa haala kana wantoota kanneen sirreeffachuudhaan
baatirii bilbila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka isin tajaajilu gochuun ni dandeessan. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti chaanaala keenya subscribe godhin subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee namootaaf share gochuun dagatanaadha. Video kanas like gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.